Guyyaa kaleessaa caamsaa 13 yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Saawud Arabiyaa daawwachaa turanitti samiin baha giddu galeessaa haaraan uwwifamuun simannaa ho'aa taasise jedhame. Misaa'ila diroonii fi jeettiiwwan Tiraamp ajjabaniiru. Mul'ata diraamaa kallattiin fiilmii keessaa ba'e fakkaatuun pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp xiyyaarota waraanaa Saawudii F-15 eegamuun samii eeggatanii Riyaad gahanii. Simannaan mootii garuu marsaa abiddaatiin dhufe. Tiraamp erga bu'anii sa'aatii muraasa booda finciltoonni Huutii misaa'ila ammayyaa gara Saawud Arabiyaatti darbachuun gosa ergaa simannaa mataa isaanii jedhanii waaman Tiraampiif erganiiru jedhame. Garuu kana qofan turre. Huutiin guyyaa kaleessaa misaa'ila baalaastikii 10 fi diroonii 5 ol gara Israa'elitti dhukaasuusaa waraanni Israa'el ibseera. Netanyahuun guyyoota ittaanan keessatti waraanni Israa'el humna guutuun Gaazaa akka seenu ajajuun dhagahame. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun guyyoota ittaanan keessatti waraanni isaa humna guutuudhaan Gaazaa seenuuf akka jiru ibsi waajjira isaanii irraa kibxata kaleessaa caamsaa 13 ba'e ibseera. Guyyaa kaleessaa caamsaa 13 yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Saawud Arabiyaa daawwachaa turanitti samiin baha giddu galeessaa haaraan uwwifamuun simannaa ho'aa taasise jedhame. Misaa'ila diroonii fi jeettiiwwan Tiraamp ajjabaniiru. Mul'ata diraamaa kallattiin fiilmii keessaa ba'e fakkaatuun pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp xiyyaarota waraanaa Saawudii F-15 eegamuun samii eeggatanii Riyaad gahanii. Simannaan mootii garuu marsaa abiddaatiin dhufe. Tiraamp erga bu'anii sa'aatii muraasa booda finciltoonni Huutii misaa'ila ammayyaa gara Saawud Arabiyaatti darbachuun gosa ergaa simannaa mataa isaanii jedhanii waaman Tiraampiif erganiiru jedhame. Garuu kana qofan turre. Huutiin guyyaa kaleessaa misaa'ila baalaastikii 10 fi diroonii 5 ol gara Israa'elitti dhukaasuu isaa waraanni Israa'el ibseera. Wallabdeen akkuma ol ka'aa dhufeen Israa'el gamasheen hospitaala Gaazaa irratti haleellaa boombii lubbuu namaa galaafate raawwatte. Haleellaan kun waqtii Tiraamp Saawud Arabiyaa daawwachaa jiranitti ta'uun isaa deebii waliigaltee dhoksaa USA fi Hamaas gidduutti hirmaannaa Israa'el malee taasifameedha jedhamuun ilaalameera. Miidiyaaleen Saawudii taatee guyyaa kaleessaa kana gabaasurraa of qusataniiru. Samii irratti abiddaa fi dheekkamsi lafa irratti argamuun bahi giddu galeessaa ammas giddu gala xiyyeeffannoo addunyaa ta'eera jedhame. Oduu walqabateen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa daawwannaa Saawudii irratti haasawaa taasisaniin Iraan arrabsuun isaanii dhagahame. Iraan baha giddu galeessaa keessatti humna diigumsaati jechuun kan ibse pireezidaantichi yoo adeemsi dippiloomaasii gufate tarkaanfii boombii darbachuutti akka ce'an irra deebiin mirkaneessanii biyya tasgabbii dhabuu guutuu naannichaaf ispoonsara taate tanaaf Ameerikaan meeshaa niikuleeraa akka hidhattu gonkumaa akka hin ayyamne yaadachiisaniiru. Tiraamp haasawaa isaanii keessatti Iraan filannoo lama kan dhiyeessan yoo ta'u akeekkachiisa dhumaa fi dippiloomaasiif banaa ta'uu jechuun ibsuun Iraan jeequmsaa fi shororkeessummaa ishee itti fufuu yookiin daandii gara nagaa geessu fudhachuu gidduutti filannoo qabdi jedhe. Teheraan tasgabbii dhabuu baha giddu galeessaa kakaasaa jirti jechuun himannaa dhiyaate irra deebitee kan haalte yoo ta'u Tiraamp Riippaabilika Islaamaa walii galtee haaraa uumuuf fedhii akka qabu ibsuun yaa ta'u malee hooggantoonni ishee daandii yoo jijjiiran qofa jedhe. Iraan waliin walii galtee uumuun barbaada jechuun kan dubbate Tiraamp garuu hooggansi Iraan damee ijaarsaa kana yoo dide dhiibbaa guddaa gochuu malee filannoo biraa hin qabu jechuun ibse. Dabalataan Tiraamp walgahii investimentii magaalaa guddoo Saawudii Riyaad keessatti gaggeeffame irratti haasawaa taasisan kanaan Iraan yoomiyyuu meeshaa niikuleeraa hin qabaattu jechuun akeekkachiisaniiru. Akkasumas waliigaltee kanaaf dhiyeessin isaanii bara baraan akka itti fufu dubbataniiru. Tiraamp dabaluun kufaatii fi gidiraa mul'ata ijaarsa Saawud Arabiyaa mudateef hooggantoota Iraanitti gaafatamoo kan taasisan yoo ta'u Iraanii fi Saawudii gidduutti yaada wal faallaa guddaa agarsiisaniiru. Daawwannaa isaanii kanaan Saawud Arabiyaa waliigaltee doolaara biliyoona 142 kan mallatteessan Tiraamp waliigaltichi Saawud Arabiyaa biyya baha giddu galeessatti humna waraanaa cimaa qabdu akka taatuuf gargaara jedhame. Oduu biraatiin Netanyahuun guyyoota ittaanan keessatti waraanni Israa'el humna guutuun Gaazaa akka seenu ajajuun dhagahame.
Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun guyyoota itti keessatti waraanni isaa humna guutuudhaan Gaazaa seenuuf akka jiru ibsi waajjira isaanii irraa kibxata kaleessaa caamsaa 13 beenni ibsa. Guyyoota itti keessatti humna guutuun Gaazaa seenuun hojii kana xumuruuf jirra jedheera. Netanyahuun opereeshinii xumuruun Hamaas injifachuuf guutumatti Hamaas balleessuudha jedhe. Haalli waraana itti dhaabnu hin jiraatu. Yeroo rafduu kaasa dhaabuun ni mala. Garuu karaa hunda deemaa jirra jedhe. Netanyahuun mootummaan isaanii biyyoota Falasxiinota Gaazaa keessaa fudhachuuf fedhii qabaachuu malan barbaaduuf hojjechaa akka jirus dubbataniiru jedha ibsichi. Gama biraatiin mootummaan isaanii bulchiinsa jiraattonni Gaazaa akka ba'an hayyamu hundeessuu hime. Biyyoota Falasxiinota fudhachuuf fedhii qaban nu barbaachisa kan jedhu Netanyahuun kana yeroo ammaa kana irratti hojjechaa jirra jechuun ibse. Netanyahuun walgahii wiixata darbe waajjira isaanii keessatti taasifame irratti garee loltoota waraana irratti miidhamaniif akka himanitti Falasxiinotaaf filannoon yoo kennameef 50% ol Gaazaa gadhiisanii ni ba'u jechuun tilmaama isaa kaa'eera.